Yoya hashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota JMN TV egaa guyyaa har'aa hagee kudhajjaa guyyaa itti jalqabsiisa ayyaana ammas qalaati. Nani bisana ufkalcha. Ufkala. Nani bisana ufkalcha. Ufkala. Hayye ya waka umama waka sagaltama gabra salgam borana waka turban barin tu nagan bulle nagan ol. Olchi waka. Kebiya basi. Maya. Waluma anjirra. Askala bari. Askara agali. Askala. Maallaqni goobeedhaa guurramu kun guurrame ittiin sangaa fa'aa bitanii qalanii nyaatanii wal eebbisanii gammachuu isaanii ibsatanii akkasittiin malee maallaqa kana adda hiratanii yookiin bifa namoonni biizinasii waan tokko waan ittiin hojjetan osoo hin taane. Sabni hagayyi kudha jaabanis taasifamuuf maaliif? Sababni hagayyi kudha jaaban barsiifamuuf karaa dura ayyaana ijoollee ayyaanota baay'eetu jira. Ayyaanota ammayyuu hin beekamne ayyaanonni miidiyaa hin baane ayyaanota baay'ee jira. Waan ofii afoola ofii abbootii irraa fudhatee hayyoota irraa fudhatee wal dhaggeeffatee kuni kiyya jedhee qabatee yoo dargaggeessi abbootii irraa hin fuune wanni kuni badaatuma deema. Garuu warri akkasitti amantaan aadaa balleessuuf qabatee dhufe isa kanarra ijjatanii ayyaana filchataa kana jedhanii wal qabsiisanii Oromoo kana akkas godhan. Hala machako, hala daram bulu, hala machako, hala gabar, hala machako, hala.